Ashama kam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya ani gurmeessaadha. Sagantaa keenya har'aatiin waa'ee kompiitaraa waliin ilaalla. Toora YouTube keenya gurmee ICT Tube subscribe, like, share gochuun afaan Oromootiin barnoota kompiitaraa baradhaa isiniin jenna. Leenjii waa'ee kompiitaraa afaan Oromootiin waliin baranna. Jansuudhaan kompiitarri maal isa jedhu? Kompiitarri meeshaa elektirooniksii ta'ee kan faayila yookiin daataa kanneen akka video, sagalee, barreeffamaa fi suuraa ofitti fudhachuu, kuusuu, kan xiinxaluu, to'annoo sirna ajajaatiin kan hojjetudha. Ajaja jechuun to'annoo moosaajiin yookiin pirogiraamaan kan hojjetudha. Moosaajiin kompiitaraa bakka kuusaa yookiin miimoorii isaa irratti fe'amee kan jirudha. Sagantaan kun yeroo kompiitara keenya bannu start ta'u kan erga kompiitarri ka'ee booda kan hojiilee garaagaraa hojjetudha. Kompiitarri meeshaa hunda galeessa saganteeffame pirogiraamni hojiiwwan qoyyabaa fi yaayyaa afaan Ingiliffaatiin arithmetic and logic operation ofumaasaa kan hojjechuu danda'udha. Tarreewwan hojiiwwanii akka barbaadametti jijjiiramuu waan danda'uuf kompiitarri rakkoo gosa baay'ee furuu danda'a. Waan namni barreessuu hin dandeenye fuulamni baay'ee hedduu harkaan barreessuun baay'ee ulfaataa waan ta'eef rakkoowwan akkasiillee furuu ni danda'u kompiitaroonni. Kanaaf walumaa galatti kompiitarri yoo xiqqaate kutaa hojiisaa tokko jechuun bakka kuusaa kutaa hojiisaa yookiin giddu galeessaa Central Processing Unit yookiin immoo CPU isa jennu san fi bakka kuufannoo meemoorii kan qabudha. Achi keessaa kutaan hojiisaa yookiin immoo afaan Oromootiin kutaa hojiisaa jedhama. CPU yookiin immoo Central Processing Unit kun kutaa sadii of keessaa qaba. Kutaan inni jalqaba qoyyaba, inni lammataa yaayyaa fi inni sadaffaan immoo to'annoo isa jennu san afaan Ingiliffaatiin arithmetic, logic operation and control jedhamee waamama. Kutaawwan sadan kun hojiiwwan mataa isaa danda'e qaba. CPU keessatti hojiiwwan qoyyabaa fi yaayyaa arithmetic and logic operation raawwatan kutaan to'annoo control unit ammoo tartiiba ittiin hojiiwwan sun raawwataman odeeffannoo kuufannoo keessaa jiru irratti hundaa'ee to'ata. Meeshaaleen alaa kompiitaroota irra jiran yookiin immoo peripheral device jedhama. Odeeffannoo madda alaarraa akka dhufu kan godhan yoo ta'u, bu'aan hojiiwwan raawwatamanii akka ol kaa'amuu fi bakka ol kaa'amee deebi'ee akka dhufu gochuufis ni tajaajilu. Kun sirna CPU yookiin immoo kutaa hojiisaatiin kan to'atamudha. Dhufa jecha kompiitaraa maal isa jedhu ilaalla. Jechi kompiitara jedhu kan jalqaba fayyadame barreessaa biyya Ingilaand yeroo ta'u, Richard Bladwell kitaaba isaa The Young Man's Gleaning jedhu keessatti ture. Jechi kun kitaabicha keessatti nama shallaga hojjetu kan ibsu ture. Hiikaan jecha kompiitara jedhus akkaataa kanaan hanga jaarraa 20ffaa walakkaa keessatti nama maqaa herreegaa yookiin immoo shallaga hojjetuun waamamaa ture. Dhuma jaarraa 19ffaatii kaasee garuu hiikaan jecha kompiitaraa gara maashinii shallaga hojjetu kan jedhu kan jijjiiramaa deeme. Kanaafuu jechi kompiitara jedhu duraan maqaa nama herreegaa yookiin immoo shallaga hojjetuutiin waamamaadha. Jaarraa 20ffaa keessa immoo gara maashinii herreega hojjetuutti jijjiirame. Seenaa kompiitaraa gabaabsinee ilaalla. Meeshaaleen shallaga hojjetan kan bu'uuraa jalqaba kan uumaman bara durii keessa ture. Meeshaaleen shallagaa makaanikaalaa yookiin mechanical calculating aid jaarraa 17ffaa keessadha kan kalaqame. Fayyadamni jecha kompiitaraa jedhu kan jalqabaas jaarraa 17ffaa keessa kan jalqabame. Kunis maqaa namoota shallaga akka hojiitti ittiin qacaramanii hojjetaniif kennamee ture. Meeshaan kompiitara jedhamu jalqaba kayyaarni isaa dhufe jaarraa 19ffaa keessa ture. Haala amma jirru kanaan garuu bara 1940 keessa kalaqame kompiitarri jechuudha. Bara 1940 keessa kan kalaqamedha. Kompiitara waan hunda hojjetu kan jalqaba. Yaada kompiitaraa saganteeffamuu danda'u kan jalqaba burqisiis Charles Babbage jedhama. Mechanical engineering fi polymath lammii Ingilaandidha. Abbaa kompiitaraa kan jedhamuun beekamu Babbage kompiitara makaanikaalii kan jalqabaa jaarraa 19ffaa gara jalqabaa keessa yaada erga bu'uuressee booda itti aansee immoo kompiitara kalaqa. Erga difference engine yookiin immoo difference engine kan qoyyabaa bishaan irra deemuuf barbaachisu hojjetu kalaqee booda bara 1933 kan saxaxni isaa kan sana caalu kan analytical engine jedhamu uumuu akka danda'amu hubate. Kompiitarri jalqaba hojjetames suuraan isaadha. Kana fakkaata difference engine Charles Babbage jedhamee waamama. Naqni sagantaa fi daataa maashinii kana karaa punched card'iitiin akka galu yaadamee ture. yeroo san keessa jechuudha. Punchid cardin yeroo san qasamii yookiin immoo makaanikaalii warshaa huccuu keessatti to'achuuf tajaajilaa ture. Bahaaf ammoo maashiniin kun maxxansa printer, pilotarii fi bilbila beel ofirratti qabata. Maashiniin kun lakkoofsa punchid cardii irratti
booda akka dubbisuun danda'amuuf barreessuu danda'a. Injiiniin kun kutaa yaayaa herregaa, kutaa utaalchaa haalaa fi massaa lub kenama lub jennee sababni irratti hundaa'ee fi kuufannoo qaba yookiin bakka miimoorii qaba. Kunis saxaxa kompiitaraa hunda hojjetu kan jalqabaa kan Tuuriin kompiiliitii ta'e isa taasisa. Maashinoonni kun jaarraa tokko dursanii kan dhufan turan. Qaamni maashinii kanaa hundi harkaan hojjetamu qaba ture. Maashiniin kun qaama mana kumaatti lakkaawwaman waan qabuuf kun rakkina guddaa ture. Yeroo sana kompiitaroota akkasiillee sochoosuun baay'ee ulfaataa kan dhuma irratti mootummaan Biriteen fandii kennuu waan dhiiseef piroojeektiin kunis ni dhaabbate yookiin immoo addaan cite. Chaarles Baabbeej analaatikal injiinii osoo hin xumuriin kan hafeef sababa fandii fi siyaasaa qofaaf osoo hin taane sababa yeroodhaa gara yeroo kompiitara baay'ee ulfaataa fi walxaxaa ta'e hojjechuuf yaaduu isaati. Boodarra garuu ilmi isaa Heenrii Baabbeejii bara 1888 analaatikal injiinii kan duraan yaadamerra salphaa ta'e hojjetee xumure. Faayidaa kompiitaraa kanaas bara 1906tti gabatee hojjechuun agarsiisa. Gabatee yookiin immoo teebilisa jennee waamnu san bara 1906tti hojjetee agarsiise. Kompiitara anaaloogii kan duraa jedha. Jaarraa 20ffaa gara jalqabaa keessa fedhiin qoyyabaa kan saayinsii baay'een isaa kompiitara anaaloogii kan yeroodhaa gara yerootti cimaa deemeen raawwatamaa ture. Garuu maashinoonni kun saganteeffaman miti. Kana malees sirriminaa fi hundagaleessummaa kompiitara dijitaalaa kan ammayyaa kanaan wali hin gitan. Kompiitarri anaaloogii kan jalqabaa kan kalaqame Sir Wiiliyaam Toomsaniin bara 1872 ture. Kompiitarri kunis dambalii bishaanii tilmaamuun gargaara. Differential analyzeriin kompiitara anaaloogii kan gaaffii differential integration'itti fayyadamuun furuu saxaxame bara 1876 James Toom Baleessa Lord Kelvin kan ta'e yaadni isa. Beekumsi kompiitara anaaloogii makaanikaalii kan inni sadarkaa olaanaa irra ga'e differential analyzeriin yoo ta'u kanas kan hojjete Haazenii fi Vannevar Bush MIT keessatti bara 1927. Kunis makaanikal integireetarii James Thomsonii fi Turk amplifaayerii Neemaan kalaqe irratti bu'uureffamee hojjetame. Suuraan isaas kana fakkaata. Maashinii Sir Wiiliyaam Toomsan kan dambalii bishaanii tilmaamu sun 1979 hojjetaa ture. Suuraan isaadha. Kanaafuu kompiitaroonni kun kan daarzaana tokko ta'an oomishaman yoo ta'u boodarra garuu teeknooloojiin isaan caalu waan dhufeef oomishni isaanii ni dhaabbate. Jalqaba kompiitara yeroo ammaati nittiyaan kompiitarri yeroo ammaa yeroo isaan keessa jalqaban jechuudha. Piriinsiipiliin kompiitara ammayyaa jalqabaa kan ibsame saayintistii kompiitaraa Alan Turing yoo ta'u kunis bara 1936 barruu paper on the computable numbers jedhamu. Turing daangaa piruufii yookiin fi qoyyabaa kan kart godhe 1930 afaan yuuniversaalii kan qoyyaba irratti hundaa'e ture. Meeshaa yaada qofaan jiru kan salphaa foormaalii Turing maashin jedhamu bakka bu'u. Turing maashinoonni akkasii qoyyaba herregaa sammuun namaa yaaduu danda'u kamiyyuu yoo akka seera murtoo ibsuun danda'amu hojjechuu akka danda'an mirkaneetti fufees insaayikundangis probleedhaaf furmaanni akka hin jirre geesse. Kanas maashiniin Turing akka hojii dhaabu mirkaneessuun hin danda'amu. Waliigalatti seera murtoodhaan maashiniin akka hojiidhaa bira ga'u hin danda'amu. Itti aansuun kompiitara elektiroo makaanikaalii kan jedhu ilaalla. Suuraan isaa kana Z3 yookiin immoo kompiitara dijitaalaa guutummaa kan jalqabaati. Kompiitaroonni jalqabaa elektiroo makaanikaalii turan shallaga hojjechuuf swiichiin elektiriik swiich riileey makaanikaalii to'atu ture kan jarri ittiin hojjetan. Maashinoonni akkasii saffisni isaanii xiqqaa ture. Kanaafis kompiitaroota guutummaan elektiriikiin hojjetaniin bakka buufaman. Jalqaba vaakiyuumiitti fayyadamuun ture. Z2 kan lammii Jarman Konraad Suzeetiin bara 1939 kalaqame kompiitara elektiroo makaanikaalii kan riileeyin hojjetan keessaa inni kun kan jalqabaa. Bara 1941 Suzeen maashiniin isaa kan jalqabaatti aansee Z3 hojjete. Kunis kompiitara dijitaalaa elektiroo makaanikaalii kan saganteeffamu guutummaan ofumaa automaatik kan jalqabaa. Z3 yookiin immoo Z3 riilee 2000 irraa hojjetan dheerina jecha kompiitaraa lammii 20 fisa naanoo heerzii 5 hanga 10 hojjetu ture. Koodiin sagantaa fi daataan paanchid fiilmii irraa ol kaawama. Maashiniin kun kompiitara ammayyaa wajjiniin amma tokko kan wal fakkaatu ture. Waan haaraa baay'ee uumee kan akka lakkoofsa firaakshinii fayyadamu fa'aa kan hojjetedha. Lakruuneen kan saxaxa Chaarles Baabbeejii irratti fayyadaman kan hojiirra oolchuuf ulfaataa ture.
lakkoofsa lameen yookiin immoo baayinarii nambar bakka buusuun maashinoonni Suuzee teeknooloojii yeroo sanaa jirutti fayyadamuun hojjechuuf salphaa fi irra caalaa amansiisaa akka ta'an isaan godha. Z3 maashinii Turiin koompiliitii ta'uun hin oolu jedhamees ni eegama. Kanaaf sagantaa keenya keessatti aanuun dhaloota kompiitaraa yookiin immoo generation of computer isa jedhuun bara Charles Babbage'n booda immoo kan kalaqame generationiiwwan isaaniitiin walitti dhufnaa. Sagantaan keenya har'aa kana fakkaataa. Toora YouTube keenya Gurmee ICT Tube kan jedhu barnoota kompiitaraa afaan Oromootiin baradhaa isiniin jennaa. Subscribe, like, share godhaatii nu hordofaa isiniin jennaa. Galatooma.